Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi fi fayyaan isin bira haa jiraatu. Baga nagaan dhuftan gara chaanaalaa Dr. Firaa'ol. Hardhas irraa baratan kan jedhee yaade isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa piroogiraama hardhaa keessatti dhiironni itti fayyadaman jedhee yaada. Dubartoonnis jaarsa keessaniif yookaan jaalallee keessaniif barsiisuu waan dandeettaniif piroogiraama kana hanga dhumatti akka nu hordoftan isin affeera. Walqunnamtii saalaa irratti dhiironni dafanii fixan akkamitti daqiiqaa hedduu turuu danda'an yookaan immoo maal yoo godhan daqiiqaa hedduu walqunnamtii saalaa irratti turuu danda'an kan jedhu ilaalla. Egaa chaanala kanaaf namoonni haarawaa taatan subscribe gochuun maatii tahaa. Piroogiraamni isinitti tole like gochuu hin dagatinaa. Gara piroogiraama har'aatti deemna. Egaa dhiironni hedduun daqiiqaa fixan yookaan immoo daqiiqaa barbaadan san turuu hin dandeessan ta'a. Egaa kana wajjin wal qabatee sababa hedduu jira. Kanneen keessaa parsantii hedduu kan fudhatu saayikooloojikaalii irra rakkoon jirudha. Dhiironni irra hedduun akkuma walqunnamtii saalaa jalqabanii dafee fixaa kan jedhuun hedduu cinqamanii miirri kun gaa impaaktii hedduu qaba. Kan biraa immoo ekspiriyaansiidha. Dhiirri tokko ekspiriyaansii yoo hin qabaanne ooredii walqunnamtii saalaa irratti bareeda ta'uu baatuu danda'a. Kanaaf practice makes perfect kan jedhamu kun namoota walqunnamtii saalaa hedduu godhan induraansiin isaanii ni dabala. Walqunnamtii bareedaa gochuu ni danda'an jechuudha. Kanaaf dhiirri ekspiriyaansii hin qabne dafee fixuu danda'a. Ammas kan biraa dhiironni dhibee garaagaraa qaban rakkoon kun isaan mudachuu danda'a yookaan dafanii fixuu danda'an jechuudha. Kanaaf yeroo walqunnamtii saalaa dhiirri tokko kan sirreessuu danda'u yookaan immoo daqiiqaa hedduu turuu akkasumas jaartii isaa yookaan jaalallee isaa sirriitti gammachiisuu danda'u yoo maal godheedha. Egaa daqiiqaa tokko gadi fedhii fixata taanaan dhiirri tokko rakkoo jira jechuudha. Pooyintii isa fayyaduu danda'u mee haa ilaallu. Dafee akka hin fixne kan gargaaruu danda'u tokkoffaarra koondoomiidha. Koondoomiin akkamitti fayyada yoo jettan hyper sensitivity ni hir'isa. Egaa qaamni saalaa dhiiraa sensitive taanaan dafee fixa jechuudha. Koondoomiin yookaan immoo koondoomii fayyadamnaan sensitivity hedduu ni hir'isa. Kanaaf daqiiqaa hedduu turuudhaaf koondoomiin hedduu gargaara jechuudha. Kanaaf dhiironni jaartii keessaniif yookaan immoo jaalallee keessaniif ifaan waan kana waliin dubbachuudhaan fayyadamuu ni danda'ama. Maaliif osoo naaseen lafumaa kaanii koondoomii fayyadamanii walqunnamtii raawwachuun xiqqoo gaaffii kaasa waan ta'eef ifaan ifatti wal dubbachuudhaan walqunnamtii saalaa bareedaa fi daqiiqaa hedduu turuudhaaf jaalallee keessanii yookaan jaartii keessanii wajjin wal dubbachuudhaan fayyadamuun gaariidha. Kan biraa maali? Meetodii bareedaadha. Dhiirota hedduu irratti kan dalagudha. Promiscuous method kan jedhamudha. Kun maali? Qaama saalaa dhiiraa caafii irratti sirriitti qabudha. Yeroo walqunnamtii irratti fedhiin yeroo dhufu akka hin jiksineef sekondii muraasaadhaaf walqunnamtii dhaabuudhaan caafii isaa san sirriitti qabudha. Akka fedhii hin jiksine jechuudha. Egaa piraaktiisiin kun kan dalagu ifaan jechuudha. Jaartii yookaan jaalallee isaa wajjin wal dubbachuudhaan piraaktiis gochuun ni danda'ama. Egaa meetodii kana sirriitti ibsuudhaaf dhiirri tokko yeroo baay'ee dafee fixa taanaan meetodii kana akkamitti akka fayyadamuu danda'u walqunnamtii saalaa ni jalqaba. Erga jalqabee booda fedhiin isaa innaa dhufuuf jedhu walqunnamtii saalaa dhaabuudhaan osoo fedhiin isaa hin jigin qaama saalaa dubartii keessaa baasuudhaan harkaan qabudha. Egaa akkuma reef jedhetti yeroo koondoomii fayyadamus kanas fayyadamu taanaan jaalallee isaatiif sirriitti ibsuudhaan wal dubbachuudhaan maaliif akka godhuu danda'u ifaan wal dubbachuun irra jiraata. Egaa kana sirriitti yeroo baay'ee piraaktiis goonaan gara fuulduraatti daqiiqaa hedduu walqunnamtii saalaa jaartii isaa wajjin yookaan jaalallee isaa wajjin turuudhaaf hedduu isa fayyada. Egaa meetodiin kun hedduu bareedaadha. Yeroo jalqabaan hifachiisuu danda'a. Obsaan yeroo baay'ee fayyadamuudha. Kan biraa maali?
pelvic floor muscle exercise kan jedhamu jira. Kun egaa exerciseidhaan handhuuraa gadii fi qaama saalaa ol jidduu san ispoortiidhaan sirriitti jabeessuudha. Yeroo baay'ee naannoon sun laafadha. Kanaaf dhiironni bakka san ispoortiidhaan jabeessuun hedduu bareedaadha. Yeroo wal quunnamtii saalaatiif daqiiqaa hedduu turuudhaaf hedduu gargaara. Naannoo san ispoortiidhaan sirriitti jabeessuun barbaachisaadha. Exerciseonni muraasni ni jiranii bakka san jabeessuudhaaf. Garuu kan salphaatti mana keessatti kan dalagamuu danda'u dugdaan ciisuudhaan qilleensa akka qabachuu yookaan immoo garaa hamma xiqqoo ta'e afuufuudhaan sakandii xiqqoo turuudha. Exercise kana yeroo baay'ee dalaguudhaan dhiironni itti fayyadamaa faayidaa hammana hin jedhamne qaba. Kan biraa Viagiraadha. Kun ani hin gorsu, maaliif side effect qabaachuu danda'a. Yookaan immoo namoonni fudhachuu qaban ni jiranii, fudhachuu hin qabnes ni jiranii. Side effect hedduu qaba. Kun ajaja haakimni ajaju malee fayyadamuun riskii hedduu qaba. Waa'ee Viagiraa yeroo biraa bal'inaan kan laallu ta'a. Ammas exercisiin tokko ni jira. Kegel exercise kan jedhamudha. Ispoortiidha. Yeroo wal quunnamtii saalaa dhiironni osoo fayyadamanii exercise kan osoo dalaganii hedduu bareedaadha kan jedhamee lafa jirudha. Google irratti search gochuun positionii isaa sirriitti ilaaluun ni danda'ama. Garuu wanti guddaan sammuu keessan sirriitti of qopheessuudha yookaan ready gochuudha. Wal quunnamtii saalaa irratti successiin guddaan kan jiru sammuu irratti. Kanaaf dhiironni yeroo baay'ee rakkina kana keessa jirtan wantoota amma kaasne kana sirriitti practice gochuudhaan jijjiirama bareedaa ta'e irraa argattu. Akkuma reef jechuu yaaletti qorannaan garaagaraa kan mul'isu rakkoo saayikooloojikaaliidha. Kanaaf sammuu keessan sirriitti of amansiisuun dirqama. Egaa piroogiraamni har'aa kana fakkaata. Dhiironni rakkoo kana qabdan irraa baratan jedhee yaada. Dubartoonnis jaarsa qabdan yookaan jaalallee qabdan isinis irraa fayyadamtu jedheetiin yaada. Egaa piroogiraama biraatiin yeroo biraa walitti dhufna. Viidiyoon kun yookaan piroogiraamni kun yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Piroogiraama biraatiin walitti dhufna. Nagaatti.